Kaasa akka malee nurratti bananii naafi dachaas illee gargar facaanee kun dachaas eega guyyaa saniiti barbaadutti injara gara kana barbaadu jira gana kana bu'ee nagarree online irratti illee argine kanaaf hordoftoota kiyya gadda guddaa keessan jira inshallah abdii rabbiin dhugaan walitti nu hidhee obbolummaatti yaafitan teessa waliin nu hidhee rakkoo hedduu waliin dabarsinee waan sila obboleessi gara wajjin baate wajjin baan waliin hin dabarsine naafati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu hordoftoota keenya baga jiraattan. Wallahi nageenyi sila salaamtota rabbiiti jechumaa fi oma akka malee keessa jirra. Dubbii dhiyoo tanaa isinis dhaga'uun ni mala. Ijoollee dhiyoo tana markaza cabsanii akkasii makiinaa walitti buutee gammachuu markaza cabsuutiin makiinaa walitti buutee akkasii dhumte san ijoollee Itoophiyaa guutuunis Oromoo keessa jira, Amaaraa jira, Tigree jira, namni keessa hin jirre hin jiru jechuudha. Suuraa isaanii asirran isinii ka'a. Guyyaa sanillee achi jala turre huduuda cabsina jennee markaza san cabsina jennee nullee achi jala taa'aa turre. Rabbi immoo irraa nu hambisee haa ta'u eega jarri yaa'ee booda nuti hin cabsina jennee deemnee akkasitti kaasa akka malee nurratti bananii naafi dachaas illee gargar facaanee kun dachaas eega guyyaa saniiti barbaadutti injara gara kana barbaadu jira gana kana bu'ee nagarree online irratti illee argine kanaaf hordoftoota kiyya gadda guddaa keessan jira. Akkasii gaawwan hordoftoota keenya nuti markaza harayaa achi jala turre achitti dhasaasa akka malee nutti bananii fiigicha akka maleetiin gargar baane ani fiigicha hedduu fiine naafin illee gargar fiine achi inni fiine walumaan fiine fiinu gargara kunne nurraa dhaabachuu iddan akka waan inumaa nama nu beeku wayitti nama information wayii akka waan nama bakka nu jiru beekaniin information wayii argatanii akkasiin nu jala ce'anii ce'uu akka maleetiin jechuudha. Fiinee akkasiin rabbiin jalaa nu baase isammoo hin beeku yaa qabamuu mala yaa immoo dhayaniiti dhayuu mala hin beeku akka inni keessa jiru hin beekne kunooni amma yoo kadha geeddan taate unoo sagalee makiinatu ni jira kaxxii mujaahidaa jedhan san akkas jedhaniiti achi jedhanii bakki suni. Wallahi du'aa inoo godha hordoftoota keenya haala malee keessa jirra rabbiin khayrii haa godhu. Wallahi nama nu sheeneeyyuu maalumatu achi nu baasee abaarsan qaba kan jedhu dhugaa rabbi mucaa kanallee fuudhee deemini isaa jiruu fi geggeeffatu fuudhee deemini rakkoo keessa naqe akkanaan jettanis ni beeka anatu kakaase rakkoo sanillee immoo achitti illee rakkoo hedduu waliin turre. Dhugaa rabbi obboleessi gaalii obboleessi garaa wajjin dhaladhe ol namni na waliin rakkoo hedduu na wajjin dabarse isa kun olaala sagalee makiinaatu jira kana olii gadi fiidi uummatatti falfaltuu sanii wallahi kaameeraan raayicha fageenya irraa nama laalanii akkasitti wallahi rabbi khayrii haa godhu maybe anillee lubbuun dhabamuu mala rabbi haa beeku anaa miti ka beeku rabbii tokkicha dachaasin dhabuu kiyyaan unoo eega guyyaa saniitti olii gad deemu jira wallahi olii gad deemu osoo deemu kuno miilli narraa bu'e online irrallee hin jiru ibanne yaa rabbii kiyyaatti na baase laala makiinaa dhagaa wallahi rabbi khayrii haa godhu akkasitti indala guyyaa jechuudha bilbili isaalleeti waan ta'u dhabee dhugaa rabbiin nagumaan wal nu agarsiisu maybe osoo fiiguu faaqileetti kufuu mala bakka nama jiru kun dhugaa rabbii unoo dhagaa wantoota tolanii bakka mashigii ummataati asitti illee lolli deemaa ture bakka kanatti yoo ka argitan taate kuno
dhagaa tolanii dhagaa jala jira. Kanaaf waan isin jedhu qabu. Du'aa naa godha. Rabbii wal nu agarsiisu dachaa isin dache yoo ka viidiyoo kana agartu taate dachaa sigiyya anumaan taane rabbi na baase ati mootu yoo jiraattu ta'e please viidiyoo naa marii yookaan location na argi achitti si dhufaa jechuu bakka jirtutti inshallah wamaan taatu waa takkalleen taatu yoo qabamtes laa qabamtee inshallah lubbuun duure qabamu sawwayya akkasi rasaasni yoo sirra bu'e ta'e wallahi baay'een anillee numa akkana dhaaniin godha malee waan jiraadhu dhugaa rabbii si dhabe wallahi dachaas geessi dhabe hin jiraadhu yoo jiraatte sagalamatiya kana hunda dhagahin bad kanaaf hordoftoota keenya markaza haaraa san unoo markaza achi akkuma reefus nin jedhee markaza san jala jira turre achi jala turre bakki addaan baana illee achitti yaani bakki ilmi namaa achitti akka qorsotti yaani akka akaayii kanatti akaamamee lafarratti noomu akka sareen noo dhugaa rabbi akka saree takkana lafatti darban achi markazni ka jalaa olsitti dhukaasitu badaadha ka gubbaa gadi jalaa gajjettee dhokattalleedha garuu immoo ka jalaa olii sun immoo yoo dhukaasee rasaasni simarra bu'a jechuudha markaza jalaasi ol eegu santu bada ilmaan Oromoo ilmaan dhugaa rabbi Itoophiyaan achumatti dhumte yoo ka'ee dhumu ta'e yaani wanni Itoophiyaa keessa jiru guutuun sabab sablammii meeqatu achi keessatti dirree sanitti akka wanni kanatti afamee taa'e jechuudha reeffi namaa kun ajaa keessa fiiguu hin dandeessu garuu alhamdulillah ana rabbi jalaana baase dachee immoo waan ta'e hin beekne bakka sanii xiqqoo siinee jirra walumaan siinee haa ta'u garuu hedduu nu jala fiigan rasaasa akka wanni kanatti nu dhukaasaa turan akka maal isinin jedha akka nama lola walitti nama wajji waraana wajji walitti bananii gamaa gamaa nu dhukaasaa turanii akkasitti adda facaane jechuudha yoo maybe qabamuun mala inni yookiin immoo inshallah fiigeellee dhokachuun mala garuu guyyaa lama kun egaa viidiyoo isin waraabne guyyaa lammaffaadha egaa guyyaa halkan san isa barbaada olii gad deemeti haga irratti kun olii gad deemaa jira jechuudha amma dadhabeetu magalaas yaani hordoftoonni illee waan jiru waa beekan kan hin jedhu gattaa'ee viidiyoo isin waraabe wallahi nama hedduudha ka fiigee osoo nama hedduun fiine namatti illee ijoolletti illee makamnee turre nama hedduun fiine hundinuu gargar cee maybe ka kufeen beekan nama hagana kufe kan isin jedhu hin beeku bakka sanni deebuuf immoo yoo halkan deemee achitti deebee malee amma isaa kana inuma ni ulfaata bakka sanni deebuu illee ni ulfaata akka ajaa'ibatti almuhiim yoo du'e haa du'u namni beeytuni beeytanii namni karaa kana deeme ni beeka katti mujaahidaa fi markazni hangam akka fagaatu isinillee ni beeytanii amma guyyaa hedduu ta'uu mala kanaaf hordoftoota keenya amma dhugaa rabbi markazni sunii fi katti mujaahidiin suni baay'ee adda fagoodha amma guyyaa tokkoo fi guyyaa lama akkana ni deemsisa anama uno katti mujaahidaa san jala jira ani asumaaniin gara waadii amarii sanitti achi ba'e jechuudha waadii amarii sanitti achi ba'uudhaaf guyyaa umraa san deema jechuudha kanaaf inshallah amma asii yoo galgala kana ka'e bakka mooraa waraanaa san bakka rukaaba itti buusan warri karaa kana beeku fi waan kana dubbachuu jira beeytanii beeku mala warri karaa kana beeku anamma halkan kana achi ka'ee oo kadeemu ta'e maybe danuma galgalaa deemuun achi dhaquun ni danda'a ni mala garuu yoo karaa wallaalee olii gadi kabadu malee ta'u malee katti mujaahida tana namni ni beeka akka beeku ni beeka namni karaa murra jedheetiin ni katti kanarratti makiina dura ba'ee mul'ukta jechuudha namni dhumaatiin namaa achi katti mujaahida jedhanii wanni baasaniifu maqaan isii
namni achitti dhuma hedduu namni karaa sanitti dhuma waan ta'eef anamma nama tokko waan ta'eef maybe suutan dabra inshallah rabbiin immoo amtu rabbiin irraa qabu dachaas kiyyalle dachaas mee yoo rubbuun jiraatte yoo ka jiraattu ate video online irratti illee qabaatu taate video kana anamma karaa waadii hamarii sanitti achi hin baa rabbi jedhee naannoo sanitti achi akka taate ta'eeti achitti achi bahi yoo rabbi wal agarsiise achitti wal agarra yoo lubbuun jiraatte yookaan immoo dhugaa rabbi amma marka achitti deebi'a jedheetiin bakka markazaa sanitti deebi'oo ka jedhu ta'e obboleessi garaa hojii baate yoo yaani obboleessuma kamii waa ta'u obboleessi ka garaa hojii baan qofaa miti achi deebi'eetiin achi si barbaadoo ka jedhu ta'e hin kijibe dhugumaan kijibe maaliif atis ni beeyta namni obboleessa achumattu reeffa fiitu reeffa obboleessaan fuudhoo jedhee achi dhaqabu jedhu ta'e ima kijibe dhugaan maaliif waan danda'amu miti kanaaf rabbi jala na baasee atillee yoo rabbiin lubbuu si baase akkuma na baase kanatti lubbuu si baase dachaas kiyya video kana laaliti hunoo karaa katti mujaahida amma achi jalaan jira asirraa immoo galgala kana ka'ee yoo rabbi jedhee gara waadii hamarii sanitti achiin ba'a karaa sanitti dandeesse taanammee karaa sanitti achi bahi achi wal arguun malataa inshallah rabbiin immoo to hamtuu sirraa haa qabu hamtuun sin qunnamini wanni takka yoo rabbi jedhe sin qunnamini ani dacha kiyya nagaan qaba waan jilbi kun nosu solloqe malee fiigichaani waa takka homaan taanii nagaan qaba sin jedha kanaaf dachaas inshallah abdii rabbiin dhugaan walitti nu hidhee obbolummaatti yaafitan teessa waliin nu hidhee rakkoo hedduu waliin dabarsine waan silaa obboleessi garaa wajjin baate waliin baan waliin hin dabarsine naafati dachaas yoomiyyuu nama si gadullee miti nama si ganullee miti sillee ganuufis hin taa'u sillee gatuufis hin taa'u wallaahi waqasaman billah lubbuun tiyya si dur fidaa siyaataatuun sin jedha obboleessi qaali kanaaf dachee kiyya inshallah akkuma sin jedhe karaa waadii hamarsanitti achi bahi karaa saniin deemaa jira waan ta'eef galgala kana achiin dhaqa inshallah achi wal arginaa rabbi ka jedhu ta'e yookaan immoo homaa lubbuu naa dabarsanii bakka sanitti deebi'ee kan barbaadu ta'a jechuudha yoo du'e yaadu kalaas tamam kanaaf dachaas hedduun si kabaje hedduun jaaladha obboleessi qaali homaan taatu du'aayi naa godhi du'aayin si godha isin sordottas du'aayi nu godha inshallah rabbi wal ni sagarsiisu jedhaati du'aayi nu godha